Shama harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota sagantaa keenya nageenyi keenya bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu jecha har'aan tanagaa imala dheeraa booda gara Baalee magaalaa Roobitti argamne jechuudha. Seenaa Oromoo keessatti hayyoota wareegaman akkasumas hayyoota lubbuun jiran hanga danda'ameen sirnoota kaleessa dhufaa dabran keessatti wantoota mudataa turan tokko tokko jennee kaafnee kan isin geenyu ta'a jechuudha. Hanga dhuma sagantaa keenyatti hordofaan affeerraa keenya ammas turtiin wajjin godha. Mee maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaa keessan guutuu? Maqaan kiyya Falmataa Roorrooti. Mee maqaan sirrii? Falmataa Roorroo kun maqaa qabsooti. Eessa dhalatanii? Baale. Baale keessaa eessa? Gobba. Gobba keessa dhalatte. Mee umriin keessan meeqama? Amma 80. 80 geettan. Mootolii meeqa dabarsitan? Mootummaa 3. Xaaliyaanii keessa dhaladhee 3. 3 jechuun Xaaliyaanii gaa Haayila Sillaasee jira, Dargii jira, mootummaa ammaa kana jira. 4 jechuudha. Mee yeroo keessan sanitti gaa ijoollummaa mee akkamiin dabarsaa turtan? Mee ijoollummaarraas kaanati. Ijoollummaan akkam turte mee yeroo ijoollummaa keessanitti? Ijoollummaa keenya irratti akka ammaatitti yeroon barsiisaan hin jiru, barnoonni hin jiru, akkanumaan guddatanii nyaatanii dhuguu, horii yaasuu, haadhaaf abbaa dalagu akkanatti jirra. Ijoollummaa san keessatti maatii qarqaaruun, haadhaaf abbaa qarqaaruun sun ijoollummaa taphachuu jira, waa hedduu jira osoo gara argitanii barumsa imala diinii kanneen kana osoo dabarsinitti waa hedduu dabarsaa turtan. Mee akkam ture kun ijoollummaa? Kun horii teeskoo gaara keessa deemnee bineensa adamsu, qeerransa leenca kana naannessu abboonni keenya kana nu barsiifte. Kanarraan kan nu barsiifte diinaa wal lolu. Amara kanaan falmachuu diina jechuu kana nu barsiifte. Akkam ture mee haala kamiin isin barsiisaa turan? Haala kanaan nu kanaan dura maqaa injirri gaallaa nuun jedhani. Maqaan keenya gaallaa miti Oromoodha. Kana giddiidhaan dirqamaan nurra jijjiiranii Oromummaa keenya balleessanii akkanatti nuun jiranii jettee kana beekna. Kanarra guddanne. Oromoon yoo diin isaa dhahee mo'atee galuu sanirraa kan ka'e galaa waliin jechaa turan. Isarraa achiin jarri immoo gaallaa jettee jedhama. Isa qabannee isarraan hin galla jennaan gaallaa jedhama. Deebii ammas immoo Oromoon gaala tiifata. Gaalarraa kan ka'e gaallaa jedhama. Ammas deebi'ee naannoo galaana jiraata. Galaanarraa kan ka'e gaallaa jedhama. Waa 3-4 gaa. Garuu jarri gaallaa kan akka hamtuutti fudhatanii gaallaa nuun jechaa turan. Akka itti beeknu kun maqaa arrabaa ta'e jennee falmataa turre irratti turte abboonni keenya. Kana falmatte kenna maqaan kanaa mijetti nu amma sanuma seenaa wayita dhalan isiin falmattee eegasan nu barsiifte barsiisuu irraa ka'ee abboota keenyarraa amma qabsoon uduu deemu ay dhufe. Achii ka'ee amma ani xiqqinna irratti amma gadaa qaalluu ka'ee dalloo keessa waraana dhaabe. Falmatee waraana dhaabee waraana ka dhaabe lola kanarratti itti duulaa jedhanii abboota keenya itti duulchisanii abboonni keenyallee lolee ofirraa daree eegasan siyaasaan qabamee asii gobbatti ajjeefame amma gadaa qaalluu kun. Zarii Waaqoo guutuuti. Waaqollee isarraa dhaalee akkasumatti qabsoo itti kufe. Baale marti walirraa dhaalee akkana kufe. Kana lammaffaa gaafa dhufu Amaarri karaa Agaafraa jalaan dhufe weebgama waabee as bahee weebgama itti gogu diinni maali kun kan dhufe jedhanii fuula deeman. Hin falmatanii lolan. Isaan qawwee qaban keenya bool lola. Wanteen lola. Qawwee kan hin qabu. Wayita tokko sammaa inni waaqa gaggeesse jedhan. Kanarratti akkanatti nu barsiisanii kanaan dhufanii gaafasanillee takka jedhee namni ajjeesee Amaarri nama ajjeese nurraa Baale keessa Zarii Ajaadamsaa Addooti. Balaccuu Kuush Hasuuti. Kuush Hasuu ajjeesan. Kuush Hasuu kana ajjeesanii mootii biyyaatii kanarraan lolli ka'ee Amaara eegasanii asii waabee weebceessisuu dhogganii ari'anii gad dabarsanii achirraa ture biyya bitee achii deebi'ee dhiiga Kuush Hasuutiif ifa balaj kuushasuu kanaafi balachuu jamaati kenna gosa teenna
isatu amaara lama ajjeese eeboo lama waraanee akkasumatti isii qabu illee eenyu jedhamani balachuu jamaat farda itti yaabbatee nama lama eeboo lama waraanee ajjeese beekamatti amma isaa eeboon beekan eeboo waraanaa waliin rakkattee irraa buqqaatu keessaan baatu ahaa kun maali banni akkana kan waraanu jedhanii gara waggaa tokko baale utuu hin ce'in taa'e teessisan achuma taa'e akkanarraan diinni nutti dhufe eegasan illee nullee achuma eegasan abboonni ta'e dhumte xaaliyaaniin dhufe xaaliyaa dhufe amaara xiqqoo nurraa laafise xaaliyaa waluma keessatti illee ganda keenya dhufe amaari safare. Sababni isiin gara keessan dhufteef maali amaaratu maal barbaadde? Wayita dhuftu wayita xaaliyaan kan wayita xaalaan gobba'anii achi mishigii ijaarree achi xaaliyaan lolla jettee galte. Waraana maamagadaa halluu kanatu biyya keenya keessa dhukatee hafe achitti tokkosanii ari'anii gizaa jedhanii qanyama gizaa achitti biyya teenya ajjeesanii qabriin isaallee amma waradaa gobba keessa jirti. Ammallee jirti. Achi jirti laga isaa jedhanii laga gizaa jedhan ammallee laga isaanii qabrii isaa laga isaanii waaman gizaa jedhanii akkuma sanirraa amaaraan haga ammaa kaga dhufee 59 jillee 69 jillee 80 akkanumatti falmataa ture biyyi keenya. Baale akkana falmatu. Mee falmiin sun akkam ture egaa amma amaara qofaa miti kan hedduu yeroo hedduu dhiibbaa namarratti godhaa ture yeroo sanitti ammas deebi'ee immoo gootonni baalee kun adeemsi isaan ittiin lolaa turan kun meeshaa gahaa harkaan qabanii eeboo fi argitanii meeshaa wanta akkasiin lolaa turan. Egaa san xaaliyaanirraa argannaan qawwee fudhataniiyyu qawwee xaaliyaanii fiddee albeeni minishiri kana fiddee kanaan lola. Warroonni amma naahintan kawwarri Haji Adam Saaddoo kunniin warroonni ammas qaalluu jedhaman kun mee akka isaan kana naa ibsa? Isaan kun kuushasuu saymannaadha. Balachuu saymannaadha. Kuushasuu illaasa. Warra Haji Adam gosa Haji Adam Saaddooti. Amma maamagadaa hin taree ka 59 wayita dhufu waaqotu deemee Somaalee deeme. Wayita waaqo Somaalee deemee achi meeshaan galee nu galu ishee kana irraa waliin fudhannee achirraa lolli ka'e. Eegasanii ammoo Addis Ababaa keessatti illee qabsoon kaate. Ka Taaddasaa Birruu. Qabsoo Taaddasaa Birruu itti kaatu Haji Adam deemanii ishee kun arsoofaa waliin. Deemanii Addis Ababaa keessatti qabsoo kana keessa galan achitti waliin ijaaramanii achitti qabsoo sanirraa fuudhanii Taaddasaa fuudhanii baale fidan. Taaddasaa itti fidan eessa fidan awwala dirree Sheekh fidan muuda fakkeessanii muuda keessa achitti finnee Taaddasaa Birruu Hussein Bunee Ismi Abbaa Ishaa Haji Adam Saaddoo Alijii Bunee kanneen fa'aa waliin achitti nu barsiisan dirreetti. Dirree irraa barannee achumarraa eegasanii dirreetti barannee achi fuunee galleeni biyya keenyatti gobba ittiin galle. Taaddasaa gobba ittiin gallee gobba irraa fuunee eegasanii haaraan rira finnee. Rira finnee riratti illee waraana waaqootiif isa wal garsiifnee walitti aadii seensifnee walii kashiifnee waliin seennee waadaa galanii waliin taa'anii achitti waliin kibxanni takka harbaan lama kamsaan sadi jimaanni afur haga jimaataatti rira haranna ka jedhamu riratti yaa'ii goonee waraana jeneraal Kadiir Waaqo waliin kana waliin waraana Waaqo walii seensifnee akkasii walii galaan achirraa kaanee biyya akkanatti eegasanii wal eebbifnee horii qallee achitti fala goonee muunnee achirraa deebinee biyya keenyatti ka gaafsa waliin ijaaramu jaagama keellooti. Jaagama keelloo ministirii isaa kennee daafee sanitti Taaddasaan baay'ee nurraa miidhamee ka jedhu. Miidhamni sun akkam ture? Ari'amuuf qabamuuf naannifamuuf akkana ture. Daafee sanirraa qabsoon 59 ka Addis Ababaa fi Baalee walitti ijaarame akkana ka Taaddasaatii fi keenya walitti walii ijaaramu hedduutti akkanatti daafee jaagama keelloo cabe. Akkanatti siimaa.
Cabeensi suni humna waraanaa santu hamaa ture moo akkamitti cabuu danda'e? Dhagaheeti mistirii kenna kakuu kenna dhagahee Hayila Sillaaseen hayalimnijaa fudhate kanarratti. Tarkaanfii ni fudhate. Tarkaanfii ni fudhate sun tarkaanfii akkamitti? Ayyiriidhaan dhudhee ayyiriidhaan dhudhee madaafaan marfiin kanarraa. Nama meeqa dhumte ilmoo yeroo sana? Nama meeqa jettaa? Biyya maraa seemu fasasaa seemu ismi abbaa waashaa maal ta'e? Fasasa. Abdaa Huseen maal ta'e? Haaji Baamuu Kadiir maal ta'e? Haaji Baamuu Huseen maal ta'e? Asii Hamiida kana kun roobi kana. Asii fe'anii nama asitti saree nyaate bakka gootaraa amma qafoo kanaan kanatti saree nyaachisan fe'anii asii fidanii fardaan harree fe'anii asii gatanii achi sareen ilma obbo Hiriyaatu kenna nyaate. Mee eenyufaa isaan maqaa isaanii warra yaadattan dhaabuu dandeessa warroota yeroo sanitti. Akkana warri suni Haaja Sanxifuu Ankoo Waaqoo Kadiir Huseenoo Baqqalaa Kaasaa Waliyyaa Huseenoo Waliyyaa Huseen Roobaa Birkaa Mahammad Roobaa dubartii Zeenyee Haaji Huseen Tigaraa Baqaskan akkuma saniin Jarma gara baqeessa. Agaafiraa keessa akka dhalate Haaji Kadiir Tulluu Sheekaatitti Agaafiraa akka dhalate Sheek Kadiir Nagoo Rida keessatti ka qalame. Isi yaa nama naa beera Gammadaa Luuguu beera lama saala muranii gobbattiin galatan mucaa jiraa waggaa 10 saala irraa muranii jiraa gatan akkasitti du'e. Eenyu sima Haajii Gobanaa Hasan Turee eenyu sima amman dhaqqabeema Amaan Roobaa Haajii kana marallee marumi maamma haga dandeessan haga yaadattan soo danda'a. Na dhibaayi Haaji Baamuu Kadiir qara jedhama. Kadiir intalee Haranna keessa awwuu ammati jettu kana awwuu Jibriil Guyya'e awwuu ati amma jettu kana keessa duratti barannoon jedhu keessa Haranna Bullu kanneen turme kana maati beeroo si hime Lukkuu Kadiiroo Billoo Baatii beeroo si hime Zeenyaa Haaji Kadiir qara jedhe kanneen fixe Amaarri nurraa waraana waytasaniititti. Kachi asii yoo tarii jette eetti as 69 asitti himu ammoo ka 69 Haaji Maammaa Ibuu warri seenaa kanaan du'e Haaji Ahmad Didaa Haaji Huseen Nuuroo Haaji Kadiir Dargaa Sultaan Radee Haaji Huseen Abbaan Haaji Huseen Tan Nuuroo Tanii Baraartii eessa seema yaa obboleessa kiyya Haaji Amaan Sheedamii Jamaal Waadoo Haaji ti amma yaadadha sallama Jamaal Waadoo Adaabaa Waatoo Kadiiroo yaa akikiyya Waatoo Kadiiroo Illaasa Mawaloo Qubbaa Dureessa Kadiir yaa namana eessa seema Amaan Turee Amaan Bonshoo Jagnoota Baarii ka dhume ma asima Haaji Usmaan Barbarii as dhufuun
rooba irratti kadhume Haajismaan Sheekaa Abduu Kabiir Tilmoo Abduu Huseen Haaji Kadir Sheek Kadir Waliyyi Kadir Waliyyi Shaanqoo Baatu Hasan Baatu Maammaa Saatoo Kadir Baatu Kadir Hajii kun orsuu qara jedhe yaa akkiyyaan nama himuu hin danda'u hiriyaatti yaa warqummaatu warreen qawaliin qawwee qabadhee muka cimaa ala bule haa ta'uudhis kun ammoo wallaahi na dhukkubsa. Amaan labu kan morma muranii katamaa fidan Amaan Abdullaahi Amaan Qoojee Agaafiraan futtee mana fidde She'aliyyaa Alkadir ka Agaafiraan futtee murtee mataa roobe fidde warra mataa muranii fidanii bar asitti muranii rarraasanii Amaaratti fidan kan mara akkam goona ni yaada maqaa gadhaba maramu garaana nyaatti illee dhugaa hosimee adaabaa gafacha keessatti nama 20 haadaan akkan jedhanii ka fixan oogatee fa'a oogatee qeeyyaannoo adaabaa gafacha nama 20 walii hidhanii akkanatti haadaan fixanii horii 600 irraa oofatanii akkanatti fixan kanneen harka muraa aanolee wayita jedhan garaana nyaata inni naafe dhugaa himee harma muraa aanolee wayita jedhan inni naafe ma harmorma muraa baalee illee akkamit dhabame ka jedhu oromoo morma biraa baale aanolee wayita jedhan noonu miboolaa maalee kamna Saala muraa beera baalee kamii himamuu dhabe inni naafe beera baalee saala muranii amaari gobbattiin galee amaari diina beera haadhan qabu haadha isaatii mucaa waggaa 17 kaarmoroon oogatee fa'a eebaloon fa'a nama 20 walirra fixanii horii 600 irraa oofatanii kunneen akkamii himamuu dhabe wayita jedhu na hinaasise. Haji Taqiyyee fa'a Atuyyoon Taqiyyee ture Abarraa Jiloo seenaa kana si haa himu Abarraa Jiloo wanni Abarraa jedhaniif takka jedhee baale keessa Huseen ture gobba ajjeesan katamaa keessatti Abarraa Jiloo kuni taarika isaa si haa himu waan si seenessu Abarraan bareeda dhalate bareeda mucaa Oromoon fakkaatu kun bareedni Amara dhalchee abbaan Jiloodha dallu Jiloo bariisu Abarraan kun Oromoon akkanatti hin bareedu Amara dhalchee Abarraa itti baasaa jee warra sossofii Abarraa itti baasisu haati hin beekne intee Oromoon akkana bareetti Oromoo attille Oromoo irraa addalla Amaraanu jedhanii Abarraa itti baasan Goddanyaa waaqooti Abarraan kun hiriyyummaa dhaloonni isaa Abarraa Jiloo kun wayita isatti baasan akkana bareedni dhalate Oromoo keessatti hin dhalatu Oromoo nagan bareedu jedhee Abarraa itti baafate gaafa kaan qabsoo waaqoo kaanaan takka jennaan Abarraan waaqotti hamate gurba hin ajajaa Haayila Sillaasee yoo dhaqee waan akkanaa kenne jaa hin ajajamaa mucaan hamaa ta'e gaafa kaan yoo amaari waaqo ka'ee qophaa'e isa ajjeesan
malka amaanaa amma jedhamu kanatti isa ajjeesan mee haa dhufu abbaan feenaati isa ajjeesan abarraa kan ajjeesan abarraa amaarri abarraa ajjeese diina wayita jedhu oromoon baalee martuun ka'e mucaan beekamaa kanarra akkana jira seenaan baalee akkana amma kana oo himnillee ani oduu illee ajaan qabu takka illee geeffadhe hiriyyaan tiyya takkatti warri an jedhe kana dhiisi nama dhibbaniif ni asii amma baalee yoo hime ka baalee bichaa hime biyya keenyayyuu hime amaariif akkana fite kana ulmaan nu gaafattamu kana jira amma illee sanuma kan kacha samiimu anarra obboleessi kiyya waggaa 40 muka taa'e akaakayyuun mucaa kana abbaan mana kana feetichi kana akka dhalate amaarri birri takka irraan fuune hin gabbarre muka gala oromoon bilisoomte jedhanii dhufanii giddi manaa baasanii roobee kana waamanii gaafa kaan hidhanii waan birii xiyyeetiin rakkannaan qorichaan ajjeesan kan waliin dhaladhe ilma isaa hin ajjeesan ka akkam ka seenaa isaa ameerikaanitti hoo gaafatte argama umar bira hoo gaafatteen argama eenyu jedhama inni haala kamiin ajjeesan muhammad marfeedhaan ajjeesan marfeedhaan amaarumatti ajjeesan moo keenumatti keessa jira amaara kana ajjeese amaara amma kan wayyaanee keessa lee isa jara fit ajjeese mistiri itti manii akkanaati waggaa dargiin hin dandeenye Haile Sillaaseen hin dandeenye maraa didee taa'e tokkochi qawwee irraa fuudhe qawwee isaan dubbifne isaan gabbarsiifne gaafa kaanii oromoon bilisoomte wayyaanatiin ajjeefame kanaaf qorsaan ajjeefame ilmi abbaa fi ilmi illee mucaallee waamee koottu jedhanii kanatti maante Kadiira muyoomsi Bonshua muyoom Usman Qadir muyoom Haji Gobe Shay muyoom Dira Bale yoom Hamida Abdul Kabir muyoom kanneen mara fixanii jagee mangeessaa siin jedhame isa kanneen mara bikki nyaata gaafa balachuu achi waraanee gosti namichaan waraanee eenyu jedhanii eega gobba qabatan taa'anii itti duulanii nama 9 ajjeesanii nama 7 ajjeeftee eeboman jarri qawwee lolte akkasumatti itti qabattee akkanatti eeboon itti deemte nama 7 ajjeefte nama 9 ajjeesee eega san injifatee horiillee irraa oofatee taafte garii horii gaanqiftee eegaseellee irraa buuftee lafti qilee aagaana gadoo saniillee sanii tabalaqquullee gadoo sanii nu bahe nama 9 nu bahe nama 1 2 bahe kan kana godhu eenyu amaara kaajaju minilik ጊዜ ሚልልኪሱ ጊዜ አቺ ኃይለ ሥላሴ ከ59 ከብሔር ሳልምሪ ከና ወሰን ዋዶ ጃማ መዝገበ ኩዲግደም ቶርባን ከሰፈሜ ጎበት hamma kana qabame qaalin kennu qawwee gaafadhaa ebaluti ajjeeseen qawwee gaafadhaa isa san baaletti hidhamee baaletti du'e amma akkam nu caala anaaf si waliyyoo arge gaafa si na fuudhe biyya birna fida kan akkin kun nutti caale arge amma anaaf adda burgona asin na qabate asi biyya ambaatiin na dabarsa biyya birna fida Haile Sillaaseen abbaa fedhe nama dhibbaa ajjeese nama isa ajjeese kanoo ajjeese namichi tokko shaamballi ajjeese duula keessatti gaafa harka kennatanii injifatan qawwee shaamballichaatti harka argame hin qabame goobbattidha ka waraana keessatti ajjeese qawwee irraa hiikkate shaamballicharraa qawwee hiikkate qawwee san quxurii wayita qaban isa harka qabanii hidhan goobbattidha kun anaaf si waliin arginaan biyya na bahe warri keenan argu beetatamni nan argu qabrii lamuuti kun malee dhugaa sitti kanatti qaala maraanatti achi buuteen kana isaan beekamu namicha asii fuudha biyya baasa beetatamni isaan argu dhiyan ofiin nyaatu dhiyan ofiin argatu uffata ofiin argatu biyya baase namoonni akkanatti biyya isaaniif irraa bakki isaanitti dhabaman hin beekamne akkasii yaadatta tokko
Jayna akkam nurraa baasee biyya keenya maa qalladda Baalee keessa jetta kana jetta. Jira isa dhabne qabri. Ijoollee akkam ijoollee gaafa riraa qawwee hagam hiite jarara. Kan goonam bakka bu'ee dhabne. Mee gara duubaa isin deebise. Amma duusi argatanis wali keessin argaa Oromoo nuti agartu. Beekamu gaafa rabbiin jedhee irraan oolu. Gaafa rabbiin murteessi irraan oolu san dirqama kan hunda ofirratti fudhadheetiin dalagaa jiru inshaa'Allah.